ዜጎቻችን ተነጋግረው መግባባት ተቀራርበው መወያየት ወደማይችሉበት የባዕድነትና የጠላትነት ደረጃ ላይ አድርሰናቸው ስለቆየን ኃላፊነት መውሰድ ብቻ ሳይሆን ያራራቀን ግንብ የጥላቻ የመናናቅ የራስ ወዳድነትና ስግብግብነት ግንብ ነው። መቀራረብ ያቃተን ተራ ነገር አይደለም። በዚያ ልክ ቆርጠን ስንዘጋጅ ብቻ ነው ይህንን ስብስብ የሚፈልገውን ነገር እንዳያሳካ ማድረግ የምንችለው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጫፍ ጫፍ ለዳግም ባርነት፣ ለዳግም ዘረፋ፣ ለዳግም ከፋፍለ ግዛ እሳቤ ዝግጁ አለመሆኑን በተደጋጋሚ አረጋግጧል። ያን ነገር ለማሳካት በቀን 10 15 100 ውጊያ ሊካሄድ ይችላል። bulchiinsa Abiyyi Ahmed kan rakkoo waraanaatii fi siyaasaan marfamee raafamaa jiru gane kun erga ajajni olaanaan waraana bilisummaa Oromoo dhalattoota Oromoo sirnicha keessa jiraniif gara mooraa qabsootti akka dabalamanii waamicha taasise boodadha. Sirni teessuma aangoo giddu galeessaa harkaa qabu dhimma kanarratti wanti je hin jiru. Ijo keenya itti aanuun godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu ganda Gafarsaa Noonnoo fi Malkaa Gafarsaa keessatti waraanni murna bilxiginnaa dargaggoota ukkaamsaa jiraachuun himame. Magaalaa Burraayyuu gandoota kanneen keessatti kaadireen sirnichaa guyyaa dheengadda gaafa sadaasa 2021 irraa kaasee gandoota keessa deemuun uummata walgahii yaamanii biyya keessan eeguu qabdu dargaggoonni keessan gara waraanaa deemuu qabaa fi haasawa biroo kanneen uummanni hin amanneen burjaajessaa jiraachuu jiraataan magaalaa Burraayyuu irraa OMN dubbise ifoomsee jira. Kana malees humnoonni kunneen konkolaataa daawwitii gurraachomsanii iddoowwan dargaggoonni jiran deemuudhaan butanii gara konkolaataatti darbachuun ukkaamsaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Haala qabatama raafama siyaasaa Itiyoophiyaan keessa jirtu giddugala godhachuudhaan waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa Oromiyaa Global Forum ibsa baase. Ibsa kana keessatti qabxii jabaan sirni hayyoota Oromoo mana hidhaatti guuree qabsaa'ota Oromoo maqaa shanee fi juntaa jedhuun farrajee ajjeesaa ture waytii muddamaa kanatti qeerroo fi qarreennaaf haa dirmatanii jechuun fudhatama akka hin qabne eera. Sirni nafxanyaa Abiyyi Ahmediin durfamu jijjiirama Oromoon dhiigaa fi lafee ilmaan isaa qaqqaalii kumaatamaan itti wareegee fide butee waggoota 3 dabran ajjeechaa hidhaa fi dararaa guddaa uummata Oromoo irraan akka gahe eenyu jalaa'u dhokataa miti. Duulli Abiyyi Ahmediin durfamu duula nafxanyaa kan Oromummaan haa baddu Oromiyaan haa diigamtu jedhu ta'uu isaa Oromoon hundi hubachuudhaan qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon sirna nafxanyaa hundeen buqqisuuf taasisaa jiru bira dhaabbachuun murteessaa akka ta'e ibsa kana keessatti kaa'ameeti jira. Waraana waliinii Itiyoophiyaa TPLF fi bilxiginnaa gidduutti ganna tokkoof adeemsifamaa tureen hoogganaan Itiyoophiyaa loltuu gara caaluu ficcisiisee kumaatamaan booji'amsiise. Komishinarri Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamad haala waraana Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiru kana xiyyeeffannoo guddaan hordofaa jiraachuus hime. Kana gochuuf ammoo waraanni adeemaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qabaa kan jedhe yoo ta'u lubbuu namootaa fi akkasumas qabeenya lammiilee nagaa fi bu'uuraalee misoomaa mootummaatiif eeggannoon godhamuu akka qabus gaafatanii jiru. Sababa tahee jira. Qondaalli olaanaan duraanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbata Center for Global Development jedhamuuf qorataa kan ta'an Mr. Mark Lowcock hoogganaan biyya hiyyummaa fi waraanaan laamshoftee tokko biyyattii caalattuu diiguuf yoo barbaade baay'ee salphaadha jechuun akkaataa Abiyyi Ahmed ittiin biyya diigaa jiru xiinxala isaanii tibba kanaatiin ibsaniiti jiru. ከጦርነት ዴፊኒሽን ከጦርነት ሂደት ጋር የሚያያዝ መሆን አለበት። በመጀመሪያ ጦርነት ምንድነው